finfineedha mana qabaa warri koo baay'ee sooreyyiidha warra kootiif kanneen hin bilbileef immoo kootu deebi'i galii qabeenyi keenya namaaf iyyuu ni ta'a ormoota baay'eedhaaf iyyuu ni ta'a maaliif hinaan jedhu kanarraatiin kan ka'e bakka maatii koo faana caaltuu wal barsiisuu hin dandeenye garuu si'iidhaan immoo gaafuma nikaa godhanne yookiin immoo sowwanii fuudhini biyya Itoophiyaatti galee fataa jennee jiraannaa saratanyaa sii qaxareeni ati waan tokko yoo hin hojjettu chokko si miicitu oma gadi jettee hin fuutu saratanyaa sii qaxaraa nagaan ayyaanni jaalalli tokkummaan afura qulqulluu isiniidhaaf habayyatu hordoftoota qiddoo YouTube jalatti kan argamtaniif argamuuf kan jirtan isiniin jecha asumaan subscribe like gochuudhaan na wajjin ta'a isiniin jecha yaada wayii gabaabsee isinii hiruu barbaada jechuudha. Inni kunis inni jalqabaa egaa maqaan reettii jaartii ajii qal'ittiin YouTube harkaa qabdu sun jechuudha. Akkasuma maqaan ishii leelloo akka ta'e qorannoo gaggeessee bira ga'ee jira jechuudha. Leelloon ajiidhaan mana hidhaa keessaa baastee gaa'ila wajjiniin dhaabbachuudhaaf akka taasisaa jirtu ni beekamaa dubbatamaas ture amma garuu baay'een gammadee natti toleeraa keessi koo hangana kan hin jedhamne gammachuu guddaa qaba yoo jettu dubbattee jirti jechuudha. Inni kunis immoo haala tokko tokko ajirraa hubadheen dhufee sagalee kinoo dhaggeeffadhaa nuun jettee nutis tole maalidha jennee yeroo dhaggeeffannutti sagalichi akkam nagaa keetii jedha dursee sanaa booda manni hidhaa akkam ree jennaan manni hidhaa baay'ee ulfaataa kinoo xuufaanuma kanarra ciifnaa maal lamatti tolaa ani rakkachaan jira mee akkam gootee waa'ee yaalti qabda jedhe ajiin. Yeroo kana keessatti eeyyenoo namoota barbaadee jiraa namoota hidhaadhaa si baasanii $2,000 na gaafatan yoo jettu dubbatte. Sanaa booddee immoo ajilaanii ilaa mee jaartii koo bira dhaqxeettaa jennaan bira dhaqeeraa bira dhaqeen egaa du'a itti faradanii jiru bakkee fannoo nageessanii achi immoo na deebisanii amma garuu du'uufan jiraa jettee dubbatte jettee eeyyee dubbatte turte yeroo darbee yoon du'e bakka galma kooti sanaa gubii akkasumas immoo qabeenya koo qarshii maal godhe jetteeni waan ta'e godhe jetteettiin jechuudha. Garuu galmi inni gubata haa ta'uu malee akkas jette jennaaniin ayyee ishiin qarshii baay'ee qabdi waan ta'eef qarshiidhuma sanaa fuudhiitii ittiin na baasennaan lakkii imaanaadhaa ishiin hin duutu na bira keeyyatteetti waan ta'eef ani imaana hin nyaadhu jettee dubbatte jechuudha. Kanuma kootinan si baasaa jetteeni ishii haa ta'uu na baasii garuu erga na baaftee jireenya dhugaa jireenya qajeelinaa wajjiniin jiraannaa yoo jedhu dubbate. Mee magaalaa biyya Itoophiyaa keessaa eessarraa mana qabda jennaan Adaamaa enda Finfinnee yoo jedhu dubbate. Egaa nuti kan beennu ajiin yeroo ciisu yeroo dubara wal jala geeddaru yeroo caaltu reebu beenna malee nuyi ajiidhaa qabeenya qabu waa qabu argine hin beeknu jechuudha. Amma garuu qaba jedhee jira. Aerooppilaaniyyuu qabaachuun isaa waan hin oolle siniin jechuun jaaladha. Ani qimameen mana madaame sanaa booda jechuudha. Egaa waan tokko si gaafadha haadha mucaa keetiiti akkasumas immoo caaltuu irratti dubartii meeqa fuuteennaan caaltuun mana na jalaa baddee haarii caaltuun dhaqee ishii kana fuudhee dan ishii fuudhee immoo waan hin taane hin jiru waan ishiin nan goone hin jiru bakka natti waan ta'e natti gootee edda manadhaa kana keessa seeneeyyuu naa wayyaa ergasiiyyuu natti fure malee baay'ee dhuma sammuun kun hin jiru ture jedhe jechuudha ajiin. Amma egaa sanarratti dubartii meeqa fuutee jettee gaafa gaafattu ani biyya kana keessatti dubartii 2 fuudhee tokkoffaa caaltuu lammata immoo bafangulloo ishii dhamtee jirtu jechuudha. Maqaa ishii bafangulloo jedhaniin seeduun hin beekan sanaa booda ishiin fuudhee kan biraa fuudhee hin beeku jedhe jechuudha. Amma egaa ani kan hin beeku kan mana caaltuu sana keessatti wala seenanii galaniyyuu andan biyya arabaa dhufee kan hin beeku dayyuun YouTube isaanii hordofuu jalqabee dubartii 4 beeka dubartii 2 immoo kan inni dhaqee bira bubbulee
biraa ba'u beeka. Walii galatti meeqan beekaa ajjaa. Ishiin amma inni fuudhuudhaaf jiru kun immoo torbaffaadha jechuudha. Akkasumallee biyyaallee qabaa, Dubaay irraallee qabaa, ijoollee qabaa. Bakka inni jireenya isaa kanadha jechuudha obboleetti. Innaani ilaa'een dubartoonni biyya Yamanii akka kaartaatti anaan maqaa koo ofitti laxafatanii deemu. Innaan eeyyee waa'ee dhuma kee odeessu dubartii 10 ol fuudheera jedhanii odeessu. Innaan sobaa gurra keessa tokkoon dhagayi, gurra keessa tokkoon gadi naqi. Yoo akkas ta'e malee jiruu fi jireenyi jiruun taatu namni addunyaa kanarraa namatti dukkaneessaa yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Egaa ishiin amma hojii xumurtee jirti. Abbaa manaa ishee kabajamaaf jaalatamaa ambassaa kana harkaan qabachuuf jechuudha. Ajji kana maaliif akka jaalatan hin beeku. Maaliif akka jaalatamu hin beeku. Dhugaan sin hin jedhe. Dhugaan ani hin beeku. Ani hin beeku. Garuu maaliif akka jaalatan nan hima jedheen immoo nan salphadhe. Tara abbaa gadaa waan hin ta'eef nan salphadhe. Safuudhasi rabbis nan sodaadha. Bakka kanumaaf isinii galte dubbii suutadhanii waasaa wayii. Ajji immoo jechuudha inni kanatti taanu immoo jechuudha caaltuun ammas jechuudha mucaa ishii dabarsitee harka ishiitiin kennuuf jirti jechuudha. Amma immoo mucaa ishii iddoo barbaadetti gattee chaanaalii yuutuubii anata siin ga'ee maqaa tajjiidha malee naqabaa gadi na dhiisaa yoo jette mandira namaa keessa deemuu jalqabdee jirti jechuudha. Eenyudha maqaan isaa Mustafaa Moonyuudha inni gaafa wanni isaanii sapiraayisii isaanii keessa ture jechuudha. Akkatti inni lolee isa yuushiinan dhufettee bilbila naa bilbilteettee dheetu kaameraa kaa'ee edda kaameraa kaa'ee immoo booddee immoo jechuudha. Maaliif akka isheen dhuftu hin beeku garuu na dhufeetteetti jedhee jechuudha. Ishiin kaameraan alatti ture kan wajjin haasa'uu barbaaddu jechuudha. Bakka intala sana nageessi na hibamu maal jedhan isheen hidhamtee jirtu sana ishiin beektannaan dura nan beeka waan tokko tokko naa qabdu na waamti turte amma immoo hin beeku akka isheen hidhamtes beeka maalidha ta'ennaani chaanaaliin qabannaa kinoo jalqabde immoo kaayee jedheen jechuudha. Sana booddee maal jechuu barbaadde jennaani ati caaltuu duratti kabaja qabda namni hundumtuu si kabaja. Amma dubartiin ishiin kun kana jettee dubartiin ishiin sun sana jettee kana jettee oduu namaa funaanuu jalqabdeetta. Maaliif sassaabbattee hin teenye kan maaliiti chaanaaliini jedheeni jechuudha. Anatti dadhabee fide waan ta'eef kan kootii harkaa fudhachuun qaba. Atis immoo ishee qalleettii sanan beektaa ani ishee qalloon kamidha namni hundumtuu qalloodha namni hundumtuyyuu wal fakkaata. Kanaaf maal jechuu barbaadde jechuudha. Isheen immoo bakka qabeenya koo fudhattee baddee qabeenya kun irraa barbaada jettee ani hin beeku waan akkana gaafa inni jedhuuni daraartuu nama jedhamtu naa waamiiti ishiin gaafadha ishiin gaafachuun barbaada jennaan ishiin hin dhuftee akka mana deettee booddee caaltuun dubartii qal'oo sana beektaa ishiin maqaan beektu dubartii qal'oo sana jettee gaafannaani maalidha ishiin jennaan ishiin hidhattee ajjiin gaafatti ati hidhattee ajjiin gaafattaa mana hidhaattee jechuudha. Amma isaan dinqii dhabbo ati hidhatteen gaafattaa inni dhaqee ishiin hidhatteen gaafatte waan ta'eef chaanaalii koota harka jira dhaqiitii harkanaa fuudheettiin jechuudha. Yeroo kanatti akkasin jedhini maal atti ilaalta jennaan maaliif hidhattee akka ishiin ilaaltu maaliif garaasi nyaatee jennaaneni ani ati haadha manaadha kanaafiyyuu sittin tolu laata jedheenani jennaani anaan nan galchu waa'een ajjii irraa gargar baheera dhimman qabu haneetti. Edda ajjirraa dhimman qabaanne chaanaal irraa dhimma maalii naa qabda. Kinoo hojjetachaa jirta yuutuubii qabda mana madaamii keetii hojjetattee galta galata kee yaa rabbii. Mucaa koo ishiin dhalee ishiin barbaadaa ture yeroo baay'eetti dadhabee lafa lixaa wallaalee wallalamaa ture sana naa galchiteetta. Wanti kana caalummoo hin jiru. Ammas immoo isa afees immoo san barbaadus immoo atarkanaa baasta yoo jettee maala qabaan siin jedhame ati jechuudha. Tokkoffaa osoo hin qabsiisin qabsiisuufan jedhaa siin bahuufan jedha jetteetu osoo waan tokko raawwatiin miidiyaa irratti gadi gallakkistaa. Yeroo ati miidiyaa irratti gadi gallakkiste namni karaa sirreeffataa si alaa bahee bada jechuudha.
atamma mucaa kanaanii dabarsitee kennita jechuudha. Ati nama baratu miti caaltu dhugaan siin jedha. Ati ammayyuu gowwaadhuma ani gowwoomee miti waan hundumtuu hobsaanii waan hundumtuu maaliin jetta malee jechuudha. Atammallee mucaa kana dabarsitee ormatti kennuuf jetta. Amma immoo kan si harkaa fudhu isaanuma kanadha warruma tamma viidiyoo kana wajjin hojjattedha jechuudha. Na rabbi sodaadhuti jechuudha. Mana sana keessaa bahe mucaa sana lubbuu mucaa sanaa baasisin jechuu jaalanna. Booda akkasuma dhaabattee asirratti iniyyiniti. Hojjechaa jirti miti. Ati mee hojjatte tatanamee sabni Oromoo si guddisaa. Dhugaan siin jedhe namni hojii nama ilaalee nama guddisaa. Qajeelina nama ilaalee nama guddisaa. Maal taate tati? Namni maaliif si faana namni maaliif si faana mataa of dhukkubsa? Jechuun namni fagoo irraa gaarummaa keessi yaada namni kamiyyuu akka nama biraatti miidhamuu barbaadu dhugaan siin jedhe yeroo tokko akka waan gaariin goone hafuuratu namatti fayyadamee badiisa nama sana nama yaachisa malee namni qulqulluun namni rabbiin sodaatu eenyuyyuu guddina namaa kan jibbu hin jiru. Ati amma mucaa kee falafaluudha malee mucaa bakkee barbaadetti gattee baatee ebelushee sin barbaada ebelushee sin barbaada jechuun qabdate jechuudha. Gadi jedhiitiif fala barbaadadhu akkatti biyyattu mucaa kee galchitu barbaadadhu. Chaanaal irraa maal irraa fuuta? Chaanaalii seexana dhalbisi jammar viidiyoo sanaaf viidiyoo sin irratti acheetii irratti galakkisaa turtanii dhalli keeyyuu ilaaluu hin qabdu. Of jalaayyuu bulookuu gochuu qabda. Bakka allaqa. Qarshiin achirraa argamu immoo waan barbaade haa ta'u sittaafu. Isa kana siin jenna mee baradhu mee deebi'i mee dhugaa. Amma dhugaan sin hin jedhe kennutti jirti mucaa kennutti isaan kana tarkaafuudha. Manatti na maa jedheen inni immoo jechuudha waan si gargaaru yoo jiraateera ta'ee manatti na waamee. Manatti na waameen kun immoo ergaa qaba of keessa jechuudha. Ergaa qaba jechuudha. Ammas hin tanta jechuudha. Warra ollaa kee jiran iyyuu warra jinniitti amanu warra siiriitti amanu warra seexanaa warra mukaa bookkisudha jechuudha. Isaan iyyuu qinxis godhanii fudhatanii ba'anii mucaa kee borunoo yoo ati immoo bu'uu baattee jechuudha daftee falanfalanne taanaan siin jenna. Egaa isa kana siniin jedha hordoftoonni kiyya immoo egaa maatiin haa ta'u keessatti dhufaa gooftaan sinaa eebbisu eebbifama shaalom.